Yoya ilmaan ayyaa bikirta martuu nageenya keenya ka waaqaa koora uummaadha koonni raamatti sana laqaf warra sadii bareef akka mul'atan warra sadii dhiyeellee akka mul'atan salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sagantaa teenya taararratti qabxii tokko tokko sadii dhiyeessinaa sa'aalleen deemte sagantaa gabaabduu sanii qabne rabbi jeen waliin turaan afeerraa keenya sanii haa taatu. Oduu jalqabarratti waraanni gara kaabaa fi ammoo sana akkuma itti fufee jira ammoo hoggoloonni waraanaa gara Finfinneetti deebi'anii akka qaceeffama fudhatan ajajni kennamee fi jechuu gabaasaa kennamaa jirti. Ta waraana beeytee orfi'amaa jiraachuus argaa jirra kun akka maarketa kanatti. Hoggonoota koorii ol jiran ammoo gara Finfinneetti orientationaaf yaamaa ka juugaa oduu miidiyaarraa haasa'umaa jira. Nuti ammoo ragaatti hin qabnu mirkaneeffannee jechuudha. Yoo yaamanis taate I think yeroo akka jala bultii waraana lola guddaa akkanaa yoo gara Finfinnee yaamamanis waa ajaa'iban qabdu jechuudha. Waraanni kaan gara Anfar, kaanis gara Tigraay, kaanis gara beetee lixa Tigraay. Itti waraanni bifa kanaan orfi'amaa jira. Propagandaanis akkasumatti wal cinaa fe'amee deemaa jira. Gara Tigraayis akkasumatti warri Eritiriyaatis gaffi'aa jira. Basically almost akka taphattoota lama gara dirree seenanii amma changing room keessa jiran jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo garii staadiyeema namni guutee kilaboonni bakka beektee wuccuutti jijjiiratanii jira. Achi keessatti koochiin dhufee ijoollee wuccuu jijjiirattee haga tokkollee shaashaa wal godhanii dhaamsa maayyiidhaa gorsa maayyiidhaa. Leenjisaan isaanii itti dhaammataa jechuudha. Sambooda gaa takka takkaan dubbu jechaa gara waltajjii gara dirree tawaasan seenanii haga ammallee seeree amma rifariin seenee isaan kana jidduu jalqabuudhaaf fishkaa afuufutti jarri lachuu kubbaa gama ofiitiin qaama uwwifachuuf wanni harakaa takka takka ni jira. Amma gaa isteejii kamirra jiranii hoggaa jenne amma dura namuu dirree ofii keessatti jira ammoo tapha kanarratti yaada kennataa turanii jechuudha. Amma ammoo almost jarri lamaanuu changing room keessa jiran. So gaa stepping after gabbahu jechuudha gara fishkaan afuufamu. Almost nuti amma beektee conservatively hoggaa keenya akka nama changing room keessa jirutti isaan laallaa jechuudha. Gara amma boodoo maaltutti aanaa kan jiru gara battala qabachuudhaati. Battala kiliilii qabatanii ajaja beektee qaama siyaasarraa eeggachuudha. Sa'a kanaa warri siyaasaatis lola jalqabuudhaaf waan kaasu barbaadanii jechuudha. Gaafa ijoollee sarara fi jidduu kaalitii sifachi dhaabbattee sarara jidduu keessi akkasitti kadroo dhufee sarara sana haqee kaanis jalqabaa dhagaa. Maaltu lola kana jalqabsiisa kan jiru ittuma deemaa jirra jechuudha. Adda ooluun isaanii ni mala. Adda ooluun isaaniitis ni mala because waraanni gara daangaa fe'amee jechuun lolaa ka'a jechuu miti. Because lola kanaatu consequences isaa very high. Lola ammas beektee amma gaa beektee akka kubbaa analogy kubbaa sechaadachaanu kubbaa tiimni lamaanuu sponsora qabanii jechuudha.
Emirati ta'uu gabaadhaanis beektee kaampaanii wayii takka akkasitti lola sponsora qabu jechuudha. Itoophiyaa yeroo ammaa tana keessatti humna diinagdeedhaa ittiin lola seentu ni qabdi yoo jenne yoo sobne malee no. Fiifuu jireenya haqaalee kana gara biyyaa ni bilbilaa ni odeeffannaa jechuudha. Duratti doorsisa siyaasaadhaa jira jechuudha duratti. Ati shanii abaa maarree amma moo ati maallaqa qabdaadha dubbiin fidiidha. Namni immoo wani guddaa hifatee ooma kannu. Sogaa biyya mootummaa fiifuu beektee biyya is waan dur jirre jechuudha waan dur jirre keessa amma roorroon guddoon keessa uummata Oromoo irratti fe'amte maalii yoo kajannu taane gibira humnaa oliidhaatii fi kafalliilee beektee maqaa adda addaatiin dhufanii guuranii jechuudha. Irra guddaa if bode dachaanii ilaaluu qabna because maaliif kanarraa haasa'uu jira. Mootummaan beektee dhoortoo kadhattu mootummaan uummata beektee jiraachuudhaaf mindaa kafaluudhaaf maashinarii state maashinarii kanaa sossoosuudhaaf beektee sadarkaa kana gabbuutee uummatarraa waa corachuu jirtu. Humna kamiin gara lolaa seentii hoggaa jennee dhugaadhaa waan nama wal gaafachiisu jechuudha. Nuti akkamiin beekadhaa hojii ololaatiif as hin jirru. Reality irraa dubbannu gara reality irraa dubbannu waan beektee mootummaas dha'uudhaaf amma mootummaas faarsuudhaaf jirru miti jechuudha. On the merit itti haasofna yoo beektee diinagdee qabaates ni qabanii isin hin jenna jechuudha. So xiqqishoo mootummaa sadeen dabre yoo laalle akkitti mootummaan revenue fi qabeenya beektee amma galii fi itti sassaabu totaalii adda addaa jechuudha. Bara Haile Sillaaseedhaa ba'aan state machineryidha qotee bulaa gubbaa ture. Roobni isin jira wanni exchanging gaafa sanii maallaqaa miti. Akkamitti qotee bulaan sirna kaleessaa san gabbara gaanne oomisha gabbaru ture kaleessa. Qaamaa fi qalbiidhaan nu hordofa. Oomisha kan nu ture kaleessa Oromoon bara Haile Sillaaseedha. Magaalaan hoggaa jennee magaalaan inumaatu irra guddaa state machinery ammaa kanaaf I don't know yoo percentii 25 kannan waan guddoodha jechuudha. Basically nagaadoota irraa gibira haga tokko ni guuranii gibira sanuu very ba'aan hin jirtu magaalaa gubbaa. Namni magaalaa keessa jiru more or less irra wayyaana. Qotee bulaan keenyoo waan oomisharraa waan guddoo hannu malee dachiinis gabbina qabdi. Waan kaleessa hin turin keessa kaleessa duuba kaleessa lafti fayyaa qabdi lafaa fayyaa qaba samiinis fayyaa qabdi jechuudha yeroo waan jira. Kaleessa akkoonti yanii yaadadha. Boqqolloo babbareedduu tana beektee halluu adda addaa qabdu tana ni fannifti jechuudha. Hoggaa ashiitaa laqaayinu amma hoggaa boqqolloo tana beektee galfattu wanni isii tana qola isii tana irraa akkana saayixeetiin gubbaa kana walii hiitee mismaaraan gidaara irratti fannifti jechuudha. Shanyii amata dhufuudhaati. So qotee bulaan kaleessaa self-sufficient ture jechuudha. Xaa'oon isa barbaachisu shanyii filatamaa jeetis rakkatu isaa fidachiin nagaa qabdi isaa fi samiin nagaa qabdi. So waan oomishee harkatee sanirraa ashiitaa irraa nyaatee qallaba irraa safaratee waan hafes gaasirna abbaa lafaa saniif keessaa jechuudha. So achirraa gaafa dargitti hoggaa dachaane gaafa dargii ammoo xiqqishoo nagganni gara magaalaa nagaadeellee wayyoote. So almost harka dhibbarraa I don't know 45
afurtam warri magaalaadhaa ba'aan gibiraa irratti deebite naggaadee irratti amata tokko takka jechuudha naggadaa waan wanni kafalli kilifte jira jechuudha baadiyyaanis beekte waan maabaraajuu fi waan dachiidhaaf amata kafaluu jira jechuudha dhiiroo hordofaa jettanii mee takka takka lahanna maaliif kana jenna roorroon bara hundaa'u bifa jijjiirachaa dhufteedha so gaafa wayyaanetti hoggaa dachaane sistemni wayyaaneedha sistema beekte qotee bulaa amma ግብርና መር ኢኮኖሚ ፖሊሲ የቀባ ማል ጎደ የቆቴ ቡላ ታቴ ዋንፈታ ያሶተ ጋፋ ወያኔዳ ዮ መጋላ ታቴ ሲንዲሰኔቹ መጋላ ከሰቲ ሲያሳ ሰው ማሬ ንጅርቱ ግብር ያሞ ዱጓዳ ንጅራ ኦሮሞን ወዮት መጋላ ከሰቲ መጋላስ ጉደቴ ሰው ሞቱማን ወያኔዳ ከጋለች ጮሮቹ ቶሬ መጋላ ከይሳይስ ጅቹ baadiyarra ammallee khafalli beeti dachiidha ta amata ta gibira male wonni hedduun akkasitti illee anfariirsan jirtu jechuudha arraho akkamii hoyatan taate gaa wonni wayyaaneen khasaaran guddoon wayyaanee raadhaalee maali akkuma dargiin kufeen hoomishummaa tanaan guddisaa je'eeti dachii beetee duraan naamusaan qotee bulaa keenya hoomisha laattu taxaa'oon barbaanne sanyii filatamaa ammas beetee akkootti gidaara gubbaa fudhatteetu gaafa roobni dhufu ni shukkuumanii jechuudha ni yaadadhaa hoggaa amanni naanna'ee dhufe gootaraa keessaayi wanni fudhatti maal jettaniin gumbii keessaa taguga khaysa midaan safarata jiraatani magala gurguratan qaas manaaf fayyadamani shanyi amata dhufa facaasomo khaaye jira jechuudha hogga aman roobni dhiyaateen shukkumteeti akkasitti gaasan facaafatti so qotee bulaan keenya khaleessa shanyi filatama duruu lafaa qaba dachiin xaa'oon barbaadu ga homisha roonu marobe frakko biran qabu jechuudha amma wayyaaneen dhufteeti homishummaa tana hektaara dhibba meeqa homishtanii jechuudhaan qorannoo tokko malee beeytee baharraa ilaa dhihatti tulluu guulee jirra hamma asoosatti yuuriyaa fi pootaasheemii fi beeytee dachii tana hundaa'u turaab goote jechuudha silaa xaa'oon qoranna feeti jechuudha xaa'oo qoranna feeti even lafti ol kaatuun baddaatii fi baddadaree fi lafti xiqqishoo beetee gammoojjiidhallee wal dhabdii jechuudha kontentii isaa wal dhabaa akka nama beetee qaama keetirraa vitamin deficiency qabaate kharaan tokkocha tibe hanka qaama khaylalaniiti amma mallatto jirtu raalani haakima dayte haakimni ga khanasirra irrati jaaniiti ga akasi fudhataa jechuudha namni vitamin fudhatu hundulu irrina vitamin isaa tokko jechuun dandeenyu jechuudha dachiinisi irrina waan irrate san guutaaf بكم بيته يورانيوم برباد ما جتني يوريا بربادو في بكم برباد نجرا يو تجني تنواتو بلشتو سوغا ويانين قرنا تكمله تعاون على الرافي أمير دفا قتيبولا خنا تخنن دچين أورمودا إيجا بيته تلو غولدي رايلا أسوسا نهارتي يجوا يتأمو متيو yoo xaa'oo tinfidin si jalaan dubbatu jechuudha teesii barbaachiftuu fi teesii barbaachifnellee waliin amummatan akkamitti fertilizera aynaa tokko gammoojjittis baddattis baddadarettis facaafna jechuudha baramma qotee bulaan arkee beekte akkanatti hammaareetti xaa'oo tana xaa'oo tan hojii magaruu dandeessus amma wanni ittiin magartu jechuudha wanni ati facaafatte magaaloo geessitee taanyaatti malee deebitee facaasuu hin dandeessu
guutumatti wanni khaleessa akkonti yabeete haayisee amata dhufuuf lafa haayatu jiru soga qotee bulaan keenya Oromiyaa keessa nama miliyoona meeqa jechuudha meeqa gaarii yaada jechuudha nama miliyoona meeqa miliyoona 70 irraa xiqqaatee maatii beetee maatii miliyoona 12 13 14 15 mee qotee bulaa miliyoona 20 Oromiyaa keessa jira waa jennu jechuudha nama miliyoona 20 nama miliyoona 20 shanyii filatamaa jaanii alarraa fidanii fi jechuudha akkana jechuun maali ati jiraachuuf du'uunti harka mootummaatti galtee jirti wanni wayyaaneen goote kana saba guddicha biyyattii kana to'achuudhaaf haraan gabaabaa jiru maali waan kaleessa ifi facaafatu san harka balleessu baramma amma wanni biyya keessaa qabnu tokkolleen tedeebitee ati itti fayyadamuu dandeessu hin jirtu loobattan dachii teetis maxxantuu tipee wanni daa yaadi godhanii shanyii filatamaa jaanii mirga waan ati qaqqareessa fi facaafatu sharkaa fudhatanii sogaa atiin kun jiraachuudhaaf harka isaanii eeggataa jechuudha sogaa laavireejii guddaa uummatan kun kabara wayyaaneedhaati bara beetee wanni itti as dachaanuma bara piipiidhatti dhugatti khasaaraa guddoodhaa jechuudha yakki wayyaaneen nurra daleedirraa guddichi maali guddichi lafa teenya masheensanii biraa deemuu isaaniiti qotee bulaa keenya barama qotee bulaa jechuun hin dandeenyu bara qoteetiif ka jiraatu no amma faarsi bulaa ta'uu qaba jiraachuudhaaf mootummaa beetee mootummaa harka isaanii eeggata namni harka mootummaa eeggatu finciluu danda'a loluu danda'a deero bartaanii ummanni ciri rakkataa bar haga mootummaan xaa'oo galchitee hin galchine xaa'oo way baran akkamtaan namni rabbi dhiise rabbi yaa rabbi nu razzaqii sanuu namni dhiise jechuudha harka mootummatti qotee bulaa Oromoodhaa galchan haye bara piipiidhaa to bara piipiidhaa wanni beetee taduraa xaa'oon kun doolaaraan seenaa jechuudha alarra xaa'oon kun waggaa doolaaraan seenegaa birriin ammoo fiifuu oduma hokkoltuu miilli cabee miilli kaan cabee beetee shorroqaa jirti jechuudha amma shorroquu biraa kuttee yaratte jechuudha sogaa maallaqni biyya keessaa kufe so maallaqa kufeef ammas eenyutti gaafatama dachii masheensu sanirraa gaa amma haram dhufan hara beetee qotee bulaan keenya amma shanyumaa fi xaa'oo harkachuudhaafu mana qabsiisuu jalqabe jechuudha woon dogoggora jiran loon isaa qabeenyi isaa liqeeffatee galfataa yoo beetee roobuu baate amma fakkiidhaaf baalee keessatti arsii keessatti amata garii xaa'oo ekspaareteetti hannan takkaammoo xaa'oo dachii isaa hojiin deemne itti hannan shanyii filatamaa ekspaayera ta'e itti hannan idaa kun hundinuu fudhatee facaasa beetee qamadiin tuni namaanuu qixxaatti kana shaggooyee taphatti jechuudha hoggaa hamte ammoo firiin keessan jirtu qotee bulaa akkana ta'e takka nagarre beeta takka hana maaliif hoggaa inni kaabinee fi kaadireen even poolisii mootummaatu jechuu dandeenya jechuudha lafa beetee kana raaree tana hoggaa akkasii qamadii tana agartee beetee barana quufa jechuudha qotee bulaan kun liqeeffataa magaalaa dhaqee jechuudha hoggaa haamu ammoo shaakoo 4 fi 5 ilmaa yeroo garii kombaayinara yaamee haamu san wanti kafaluun qabu jechuudha rabbii sanuu sodaadha lafa guddoo hektaara meeqaa qotee xaa'ootti naqee humna isaa irra laffa'ee rabbi isaatti kadhatee roobee fi shanyii filatama idaa ta'ee kombaayinarii dhufee haameeti hoggaa beetee haame wanti baalumaa fi akkuma harama nama harama haame taatee jechuudha shaakoo 10 fi 20 duuba tana xaa'ootti kafalaa jechuudha gaafa toleoo
برا أرسي خيسا في بيتي سيكو في مدون بكي هروغا قلنا قدان جرو سامني قلنا هنا غافة تولي غافة بيتي جدو تماس تاو اكسبيران تيسي في دنيا چوغا برانا مدي سخوتن امتا دفو اموت كشو سيفو يسن إذا امتا دبريتي في امتا هنا كفلتا چوي oru guddo sangahe saga bete shako tana kamadi garbuti gute otebula hanatu hiye se chundan de sunyetu wan arka ejatiyati yetu ya arsi I don't know gayo ana sanile makare ina jette sai dawlin da ni da ke oru kabaleti gafa hamani da ke chuye kombana ro kono da gudda gafa qonnati traktorota dofa samuda ni galani yechu kombana ris ni gala I don't know isa galana gafatin gojam farra dofa nan jani beti wanna ma jayf sukhaisa haman da badeti lale oru tunte enyutin jenna mala no jisren abalu na jitti sinjen mobile photo khafat deysas gebo kha masha Allah barana ayoga barana beyti magalat tingalin aysizu bitette jolle qabatti magalat tingalin ga beyti atinama metinjen jasi beyti imman matab godecho imman robse diri fadde hay bar midan dilahana rabbi si haneti gammachu da mugadda innani bar ya ilmaki kana hundan gana geise qallaba ilmaki ya tura ya dojra mala jannani ida ta'urati fi ida shanyi filatama gibira kana hundan narajira da bar gafa garije facafne hamanne galfanneti ida da frakkanna da disiu jeenya kay magalati tigalle ay susuti bitachu disi wan dabalata khabira gafa barana am akab gode amallini stole ida mutumma hana sifra chufe amata dufun jolleti yafanis daraba no gane oru gubbati mutumma dufteti beete ho mushakhayn nura qabati da efi bitata mutumma dufe masira soga almost sirna beete gafa ila silase da amiya da yachu gafa ila silase bilashi fudatani ammas khabete sarir adamiti yachu wali galla haye tunundi tabiratom maso mare gona fajani je konso gona fa mare gona fajani jira insurance fayyada khajani jira ce wannan galin kai amma insurance fayya biyo to gudda ta khaisati ya to ya bi afrika khaisati dage biyo te nyamma insurance fayya jani kafala gabri magalatis khajayabati ce mutqate نمني مقالاتيس نمني بادياتيس خليس آباء شدي مار جاني أنفري سدي تقول يقافو ياري دا أرامو أمني وان كفلو هفتي من فتاتيسي دلفا رامو كفتنا ما وداي تكون تخلين دقي أو سينتي يو جبردن دينجي سولارا يكتنانيا أماتي يخيس موتو ما منت فالا سنتي سنو ميليشا سيبوبا فتاني يتشوي namni alaqabu jolle alaqabu iragudda ma malaka islamati fayyadamu jollen ala jirtu mati raga gibra khafalti yechoisha abo olola mo jirti dubitu meta katakalana olola mo wan qabataman oromiyan kesirtu magalanis badiyanis tunimal garsifti ogane to woni garsiftu motumman tun abshana to huga sifti yechu yadero chista to siga sifti tubaga lola seru ni dende si hira chidaro fa yechu lola seru ni dende si hira chidaro fa because lolli dinage chimtu fada male araba dera meta dero harka dera fada lolli harka dera
lolli America rafuba nudi sa echoisha tuntana elitire tadofno elitiriano humna lolatti sentu ni qabdi yoganne elitiriya ga teenye tana gadi echu elitiriya bete yo kabete darajatti fudatate achi boda bete yoga azaba qabrida amma azaba rabbi santate bete malay wanafne echu elitiriya gad adunya tanaranti biti takallena afne echu soga isano dinagi arratti lolatti senata ni qabani hi yogane no duwaga miskina lama gafin jirtu yo miskini wal tumudaf graf bete malaya ufate graf harkatti suqate khobe bete snikara taqashi khuma dibbat rabba ufate kasi tituqe ringi kaysa sene yo dubudub je bete naqaba nagadisa khajutate miskini gara wanya tuqamne khobe qashi khuma dibbat rabba snikara fi kalsi fi uniformi fi grafi khada ay sarra fi de yete yadu qabdaga adiru khana ma irgate jira daga wabdit solo la sponsorati wani sanjuf khana addoolu lisani ni malahi wani sanju elitrialis gafidi dofte abiyinis warana olfiyate lolatti seenu dhabun isanitis ni mala mali foggaane qaamni isan kanaaf beete baaje tabasu itay herrega dawa yachush khobe lisani okay nyaate isani rasase isani are isani Mamadou Dubai fi Mamadou Saudi da herrega dawatani yo dubbi khaysan baaf netate ولي بالبلو سايني بلا شوي السلام عليكم يا محمد سعودي هاي محمد دواي كم نجا فيالا أبو كان سينجي يا انتو خسارة تفيدون وتور حسابه قديتي لما ايه حسابه دويتي لبو ثورة بليون ديدمي صدومي تكا مقالة هوني اتيو غم خيتي أبو أليس ايه تبر بليون أفرتم نتلوفي دوها أبو نباف تاتي بليون صدو أبو أني باسو أتو نباف تاتي باسو كما أقول وجرى الدولة يدناني لا you never know يتوي ولي قال لايو سيناريو كوني سينجونة چندن ديسني يتوي because لولا يو جرخم مرتب قفا اتسينا مودن دا مودا سورة لبو فيك عما خيني قماتي نوغا كرين نو وتم مرتي أولو دا فدونتين unfortunately reality نجرتو خنادا so ورادي والفي أميجرا لولي نخا عنكاو خمرتي سو إساياسي في أبي يميتين لغان جرتو تنم دنتان أمت أورمورات ومالي وغاني دنتان أمت أورمورات فانو في تيبيلي في شابيا موهو موهمون نفيت موهمون نفخسارة قد يو إراؤول إراؤولون at least option إراوياتي يتوي يو خخوتاتي مرغانغلو مجناني يتوي because خفيسي سا خسارة قدون الفدوتا نتي أكا أمة أورمو داتف إس أورمو قفا بتي في سوا في سبلا ميدافو يتوي ولي قال له هاي خليس اللي قابلنا راسه نتره إذا يبون نمبر باتشفتو أورومو جماعة تفعلين تيسو قرني تيسو قرني واحد دو حاسوني أتى وان تقودون جد برخوتون كتير مرتين تفتي بدبّت شنقارو منفقات هاي مكلاكان أوروميا خيسا بوجه so بيت أما حركة ميليشياتي في قاتلة سنة تفتي جرتي في حركة شمالي سابدي سنتي أتيك بشمالي سابدي سنة هيرنا جالسة ترفتشو برباچي سا أبي أحمد اللي ترى بيخو قف يرو أما تنخيستي خولانتو ما سيراجي أمة ترشانو مت أورميا خيستي خسي برباچي سو أبي أحمد if you want to survive
leadership Oromiyaa da jiru qabta nama qabbana si baasan mala adeero yoo dhugaa feete nama qabbana ummata sirraa qabbaneessu soft power dhaan Oromiyaa bulchuu si barbaachisa achi dhukaasni baname yoo asiin saamiinsi itti jabaate roorroon itti jabaate kunuu faannoo ta'uudha Oromiyaan fiifu faannoo Shaabiyaa fi Wayyaanee dachaa hodhan ol taateeti jarri maal gadhufaami kanaatu beetee si dhufuu ta'a jechuudha namni waa lama yoo namni waa lama godhin goone namichi aangoo gubbaa jiru calculation isaa godhachuu qaba tokkoffaa yoo beetee rakkoo Oromiyaa keessa jirtu ama saddeetan kana keessa at least amata duraa sanuu hayyee garaa jabaatee waan caccabsee sambooda beetee to'atee naamusaa yoo biyya san tasgabbeessee bulche yakka ama tokkochaa balleessee san gaa herregatti qabamaa fi at least amata torban gaa tasgabbiidha Oromiyaa bulchisaniin at least isan warri aangoo gubbaa jirtan daldala beetee isan baasuu jechuudha yoo loleeti simmooni amma gaafin jirtu obbo Abiyyi dhaawani jennu namni Oromiyaa jiru kuni yoo loleetis Oromiyaa to'atee olaantummaa seeraa kabachiisuu hin danda'in akka afaan laanguja keessanitti takka amala toleetis yoo ummata Oromoodhaa hammachuu hin danda'in taate wanni sadaffaatu maali of gaafadhu jechuudha adeero wanni sadaffaadha calculationa keessanirraa adda qabdi Oromiyaan jechuudha warri aangoo gubbaa jiru kun nagaas hin fadhani lolaas kadhuun fadhan maafiyaan tu wanni itti fayyadamu jirtu maal jechuudha no war limit no win no peace akkati federaalaa sanbeetee isa kanan laalle arsii keessa deemee nama jeesatti qotureeti guuza daboollee yaammatanii jechuudha Oromiyaan daboollee asii aanaa kiramuudhaatiin kaaniin uumameetee cinaaksanii haaniin waliin yaammatee namni gaa 4 kiiloo keessa jiru boo wanti tun nagee dhabdee kam boo baajeta siida'u boo baajeta naa ide makalaakaas naa ergi maallaqaas naa ergi so akka nama waan guddoo jiru takkotti drama itti taphataa jiran jechuudha mootummaa federaalaa gubbaa jiru sana ammas deebi'eeti nagaas ni jaa jechuudha Oromoo watanaaw tanagee walees ni qabaa jechuudha tanagee asan sigasiisa waggaa tololaa san dho'isu fadhe I think lola haabaa dura Oromiyaa sirreeffachuu qabta this is the biggest anchor here wanni ati irra jirtu Oromiyaadha jechuudha tuuta ammaa kanaan jarri kuni beektee fanjirraa jechuuf ta'anii jechuudha fanjii siifi aangoo faannoo dura waaqatti warri si galchisiisuu taa'u caasaa Oromiyaa tana keessa jirtu ummanni Oromoodhaa hiifatee gadeeru lufee dadhabatee barammaan namoota middle classida namoota khaleessa beetee abbootii qabeenya namoota beetee ni rakkata ja'anii yaadamne rakkadheenaan jechuudha hay tuba yoo atiin kunu akkanatti beetee gibiraa fi kanarra hiraarte dhiiroo ummanni akkamii jiraadha amma gaafin jirtu atiin gibira naannoo Amaaraa hundaa'u Somaalee si cufu jiran fakkaata jechuudha Somaalee su gibiran kafaltu silaa naannoo Somaalee gibiran kafalanii jechuudha fuddaa ammaa Gaambeellii Beenishaangulli Tigraay jarri kun hundinuu wan ba'aan hundinuu Oromoo irra deebitee jirti Khambiraatis wanni beekuu qabdu keessa waan Oromiyaa keessa guurteen kaadeeroo ummanni Oromoodhaa amma humna beetee lola Tigraay itti fandu godhu san hin qabu kaadeeroo dhugaa jirtu san
dhugaan jirtu ummanni Oromoodhaa lola beetee gara Tigraay lola gara maqal maal jettanii Eritiriyaa fi lola gara Faannoodhaa sanii yoo Maammadoon Dubaay baajata cufee jechuudha. Sanii achu khiishni Oromoodhaa beetee hoggaa namni khiisha keessaa waan qabne khiisha qullaa seenteeti ala baaftaa jechuudha khiishaan. Ala baaftee urgufta akka gurra re'eetti bitaa fi mirgaarra raaftaa jechuudha. Oromoon guutuun atin hiriira yoo baatan odoo kanatti magaalaa keessa deemtanii gaarii jechuudha. Khiisha keessan baasa khiisha baasaati hararra uu jechuudha haa arkani khiisha keessa qullaa ta'u. Inumaatu sila protestii khiishaa gootanii gaarii jechuudha. Because rakkoon ammaa tuni rakkoo abaa'oo fi shanee fi maarree biraa kuttee jiban amma lolli guddaan khiisha Oromoo keessa gaggeeffamaa jira. Namni waan kanu dhabe jechuudha. Hagaafa nagayaa tokkana hoggaa oltee jechuudha. Balama milishaan hawaasa gubbaa jechuudha. Milishaan hawaasaa tokko kophee isaa, huccuu isaa, nyaata isaa, barcaa isaa, sijaaraa isaa fashoo magaalaa dhaqeellee dhugu hawaasaa turraa cufaa jechuudha. Yoga waraana 500 gara Eritiriyaadhaa fi Tigraay fi wanni geessitanii uummata Oromoodhaatiin galaas makkalaakaadhaa jettanii gibira amma jiru kanarratti idaatan adeeroo gaalli saniin ka'ee jechuudha. Beeta katakkaraan sirri bokkam Oromoon baajata cufuu dandeessi lola halarra hin qabdu haadeero hin qabdu. Inumaatu kun hongeen amma beeltii baalee keessaa gammoojjii baalee keessatti beeljajjabaa deemaa jira. Boorana keessa akkasii jechuudha. Ammaan dura ta Booranaa gaa iyyineetu gargaarsa guddaadhaan dhaqee fi jechuudha. Har'a dhiiroo namnummaan beetee Booranaaf dirmatu jira yaa Rabbi taate malee. So amma xiqqoo booda gaa balgi roobni ni jalqaba. Yaa Rabbi fororoo ma jennaan jechuudha. Yaa Rabbi fororoo. Qabeetee uummanni Oromoodhaa abbaan qabu mootummaas hin qabu. Atummaan nu quba qabaadhuu jennaani. Yoo Rabbi jegaa uummanni keenya kabaalee maali jira kan jiru sadiif gabaafna. Kabooranaatis akkasii. Harga keessa gaanu waatu hargi maaluma nyaatanii dhuganii naan galle jechuudha. Honestly maaliif hoggaanne keessaa hargeen bahaa jimaan akka ta'e beeytanii duba hawaasa kana amma hawaasa khiisha ala baasee rarraasee deemu jiru kana kanaan lolanii seenuu itti haadeeroo shaarukaan kiyya xiqqoo dubbii si jala galtee jechuudha. Ati hagana yonjee gaarii una fakkaatti lola gara kaabarra. Haasawni teessoon beeytee caffeedha. Me paarlamaa jennu kaa beeytee saba guddaa haala caffee hoggaatee caffeen beeytee waan harreen dheedduu jechuudha. Paarlamaa jennu paarlamaa Oromiyaadha. Ati waan galeef natti hin fakkaatu jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaadha kabajuu wajjin. Wanni waan galeef natti hin fakkaatu. Because namni lama rakkachuu jira. Abiyyii fi inni wanti wal fakkaatan qaban. Abiyyiinis beekadhu odoo godinaa tokkollee qabalee tokkollee hin bulchine aangoo guddittii biyyattii san Rabbiin harka isaa buusee jechuudha. Wanni inni Obbo Shimallis Abdiisaadhaatis odoo carraa beetee akka kaabineetti akka kaadireetti jalaa guddachaa muuxachaa dhufeetii miti ba'aa guddoo sanii fuudhee Rabbi irra darbee jechuudha. Akkasuma jennu aboo haasigee adeero amma 8 isiinaf keessaa yeroo lolaa kana namaan cufa liqimsee barbaachisa bikkasan itti rakkataa jirta barate hedduu si dhibaa jirti jechuudha. Hedduu si dhibaa jirti haasoo keettilee dhadhageeffadhe harta akkaanillee waan beetee tokko waan gaarii godhu jirtu suma jira jechuudha. Kaabinee fi kaadireen beetee warra siistama kana keessa jiru waraadeero.
ati alarraa dhufte you are new to the system wanni abiyyinu bureaucracy Itoophiyaa hojii rakkataa jiruu fi odoo sistema keessa ture ni beekaa jechuudha bikka hundinuu akkamiin function gooti alarraa dhufeetuma addan beeku mallee itti rakkataa jira jechuudha atis wanni amma itti rakkataa jirtuu fi opinion achi keessa beektee amata meeqa turte tuni wanni beekuu qabdu jechuudha barga akkati biyya quban qabde ragaa si hannu jechuudha ragaa misooma dhufteen banne jechuudha misooma booda beektee misooma jirri ni jiraa yaani si ABC sanii misooma jirreef badhaasan kan hin jechuudha jarri beektee ilkeetti cabsatee sirna kana keessatti atitti keessummaadha nama waan tana beekuu barbaachisa nama beektee waan tana akka gaarii beeku lammaa wanni haga san sheek godhee fi keessa bubbulee jechuudha keessa bubbulee ammaas nama militeerii keessaa dhufe ati akaadaamii keessaa dhufte atik akkuma Haayila Maariyaamitti seenaa hojjedhu too much for you honestly atis rakkattee Oromoonis rakkattee jechuudha lolli kun yoo dhufe Oromoodhaan lola kanaaf beektee hobee waan makalaakiyaadhaa hobeedhaa Oromoo waan kan nu qabu jechuudha waan kan nu qabu so bikirraa yaadda'uun guddoon lolli ni jalqabamuun jalqabu lola gaayoo namni biraa baajata cufe malee beektee qotee bulaa keenya kabaroobii kuni lola kana beektee sirraa cufuu hin danda'u baajata isaa kana hagalumaa jennee bira kunnu bee isanis itti yaada taanga teessuma irra tureessa teessuma eeyyuudhaa ta Finfinneedhaati teessuma san irratti waa hedduudhaatu dubbatamee abiyyiin dhaamsa isaa ammallee dabarfatee jira dhaamsa isaa dabarfatee yaadikta Oromiyaadhaa cittee natti haftee akka yaadatti wanni gumaachinuuf Junaydii Saaddoo Hassan Aliidha Abbaa Duulaa nama sadeen kana itti aanaa godhadhu itti wajji bulcha itti aanaa godhadhu itti bulchi jaru kun atika Abbaa Duulaa numa beekaa jechuudha Abbaa Duulaa wayya Abbaa Duulaa Junaydii Saaddootii fi Hassan Aliidha nama sadeen kana itti aanaa kee godhadhu collective leadership bidamee biyatana wajji oofaa jechuudha wajji oofaa khobaa keessatti ulfaattee jirti adeero khobaa kee akka malee sitti ulfaattee jirti kaabinee fi kaadireen sitti taphachuu jirti akka dhufee taa'ee beetee gabaasaa kijibaa wali guuranii sii dhufan ati gabaasaa kijibaa kanarra hundooteeti haasoo goota duwwaammoo beektee si koflanii jechuudha duwwaammoo sitti koflanii namoota bilchaate isaan kan odoo fi qabdee isaan wajjin deemtanii gaariidha lolli kaabaa ammoo lola biraa Oromiyaa keessa banuu ta'a maaliif hoggaanne kaabineef kaadireen amma sababaatti Oromoo saamanii harkatanii Oromoo namoo saamamee fixatee jira khiisha isaa alabbaasee deemaa jira ati khiisha keessa alabbaasaa hoggaa beektee milishaa agartan alabbaasaati hoggaa magaalaa dhayxanillee waa bitattan maallaqa harka qabadhaati khiisha keessan alatti rarraasaa deemaa jechuudha akka isaniin kajeelle akka beektee isaniin kajeelle Afrika Yuuniyanii keessatti maaltu deemaa jira kan jiru dhaamsa dabarfate moggotti illee namuu teessoo isaa gaggeeffate dhaamsi jabaan abiyyiin achina gaggeeffate biyya 54 itti dhaammate jechuudha ammoo saboo 55 immoo 56 Afrika Yuuniyaatiin gabaasaa of dandeesse
isani dabarsa amma kun shamarra kun afaan xaaliyaanii namitti xaaliyaan sanii wallisanii ammoo shaarukhani waniin juuni namitti tana gaafattee makiinaa jabu deddeemtaani jaartii si falaxinii jaari jechuudha dhaamsoo kiyya if bira haa barammallee uggaataan wal bira ta'anii zinnaash boodadeero tooba mataa keessa hin dhayin hedduu beektee qaallitii tana bira deddeemtaa jechuudha heddullee khawaan nama dubartitti shaamatullee waan agarra jechuudha dubartitti shaamatu waan agarre Haile Sillaasee nama lama beektee ka'aan goroo ture namni dubartiin nama tamna keessa Mangistu Haile Maariyaamii fi Abiy Ahmed jechuudha namni dubartii isaa namatu jiru eeyyuu gubbatti dhaamsa guddaa dabarfatee jira dhaamsa dabarfatee gaalamchi beektee garaa jabaata Finfinnee akka bugaariin naamusa cimaadhaan teessoo kana gaggeessanii nama beektee waraana 500 karaa elektiriitti ol fi'ellee fakkaatu jechuudha amala isaa sanii beektee jira amalli dandeettii namuu hin qabne I don't know addunyaa tana gubbaarratti liidaroota meeqaa dandeettii kanaa qabaa I don't know dandeettii addaa khaasatan ta'isaa taate keessa rakkoo jajjabduu keessa dhaabbatee seeqaa jechuudha walii galaayu akka beektee ammaan durallee fakkii sadii kanne Abiyyiin beektee ashiitaadhaan isanii mattalee isanii ashiitaa fuudhanii kasala diimarra kaayan takka kas jettee kofaltii ashiitaa gara gagalchitaa jetti inninis beektee akkasii nama beektee akka ashiitaa kasala gubbaa kaayanitti kofluuti jechuudha rakkoon himatu basically achillee dhaabbatee lolaas deemaatii Eertiraan irraa qabaa no wanni jechuun na barbaachisa nuti nama miliyoon 130 na barbaachisaadha footoo inni hojii fi bashan inumaatu Afrikaa Yuuniyaniin hoggaan akkana laalee fi shaashaa fi paartii hoggaan laalee sabuu barisdee isaa keessa kabajeetti illee shakkee jechuudha dhugaa rabbii ibsuudhaaf guyyaa dhalootaa isaatti Abiyyi keessatti kabajateedha so moodin gaa isa qofaa miti namitti xaaliyaan tana hundaa'u gaa afaan xaaliyaan wallisiisee mee xiqqoo laalaa ofeettan jechuudha Yeah. Haala kanatti beektee gaa soot walumaa galatti moodii magaalaa Finfinnee keessa turte akka billee hubannetti bokka beeknamu magaalaan ajaa'iba jaan akka shaashaa yattiimaa jennaan waraanaatu asirraa fe'ameetu gara beektee jala bultii lola Eertiraa fi Itoophiyaadhaan fakkaattuudha biyya inumaa tasgabbii qabdu lolli keessa hin jirredha mee muuziqaa xaaliyaan san duubaabanii fi jechuudha waan nama ajaa'ibsu jechuudha waraana akkasitti ol deemu inni ammoo wanni wali qabatee inumaatu horri kun barisdee isaatu shakkee dhiiroo namni beektee guyyaa dhaloota Abiyyiidhaa beektan na hubachiisaa jechuudha uummata kana hundaa'u maqaa beektee teessuma Afrikaa Yuuniyen samatii keessatti barisdee isaa waan kabajatee fakkaataadha gara biraatiinis beekadhu hedduun laalee jechuudha keessa laaleetiin kana laalee dhiiroo beektee dhaammataas hin tahiniin shakkee jechuudha I don't know barana Afrikaa Yuuniyeniin waan akka Abiyyiin dhaammateetu beektee kana booda aangoo gadhiisu wayii takka ammoo amata akka irraa hin jirre wayii takkatti qopheesse maallaqa guddaa irra gannaqe jechuudha maallaqa guddaa irra gannaqe biyya tana keessa rakkoo jiraa hin jettu jechuudha so biyya Toobiyaa baanan keessatti virtual reality dan beektee biyya
artificially waan takka uumee jira jechuudha rakkubaa fi beelaa fi rakkoo kana keessattis tabeelaa fi rakkoon qabne takkaas uumee jira gaajala deemnee isanii gabaafna ati seenaa badriidhaa je abbaa duulaadhaa perfectiidhaadha yeroo ammaa tana keessatti just for record me filannoo agoonu abbaa duulaa Junaydin Saaddoodha abbaa duulaa takka Junaydin Saaddoo lama Hassan Ali sadi Shimallis Abdiisaadhaa afur me votii godha me eenyu irra feetanii jechuudha eenyutu yeroo ammaa tana yeroo xaxamtu ammaa tana keessatti eenyutu irra wayyaa jettanii yaaddan warri abbaa duulaa jettan takka naahanna warri Junaydin Saaddoo jettan lama naahanna warri Hassan Ali jettan sadi naahanna warri Shimallis jettan afur naahanna me ummanni Oromoodhaa waa yaaddaniin baruu fadhe jechuudha because seenaa badriidhaa wanni inni jedhe inni already abbaa duulaadhaatiif kannee jechuudha Abrahamis abbaa duulaati okay meetti fufa warri abbaa duulaa jettan tokko naahanna warri beetee Junaydin Saaddoo jettan lama naahanna warri Hassan Aliidhaa jettan sadi naahanna wow okay Junaydin Saaddoo abbaa duulaatu hoogganaa jira amma Junaydin Saaddoodhaan jira okay Junaydin wow Junaydin jechuun jettan abbaa duulaa Hassan Ali warri jettan sadi naahanna Hassan Ali okay sagalee takka harkate Hassan Ali sagalee lama harkate Hassan Aliidhaa sagalee sadi harkate Hassan Aliidhaa sagalee sadi oggulama voting godina okay Hassan Aliidhaa deemu jirtii fi Junaydin Saaddootii fi Hassan Aliidhaa ati jarri sadeen silaa wajjin bulchanii gaarii okay sagalee deemaa jirti meetti fufa ati sadeen odoo bulchanii obbo Shimallis Abdiisaadhaa odoo boqote odoo beetee geef jara kanaaf takkaammoo ofirra dabalee wajjin collectively biyya gaggeessanii takkaammoo waaw sagalee Hassan Aliidhaa oowwaa jirti I think sadarkaa itti aanatti silaa jara kana gara aangoodhaa fidate because kaabinee fi kaadiree tana siis gawwoomsaa jiranii jechuudha siis gawwoomsaa jiranii ayye tanaa ganaan biraa kun dubbii TPLFidhaa sa'aan harkaa dhumtee jirti bal'inaan gaa isanii gabaafna waan diroonii firratti buusu wayyaaniin galfattee jechuu dhageenya jechuudha waan diroonii firratti buuftu wayyaaniin galfattee jechaa jiranii I think most likely Homa Eritrea nafakata because drone khayatani jirani lolli mal fakata hajuga debility salitin talla Europe fade lolli because yero amata na khaysati asida biye jira asida mo fano shabiya fi TPLF jira amata sadidura ammo fano fi shabiya fi abiyin wajini gamana nammo wani datu jira mali TPLF khobate ga one technologies walid adata jirani surprising element ni jirahi khajule ra wal marihanna aka general Haile Selassie fi akalmatile Debretsion janiti okay Obbo Shimallis gara federal hadimo tani I think Obbo Shimallis odo ittiana yilikali mo khama hone ju khawani bulchu Obbo Shimallis idumatu odo ittigafatama beete I don't know
odoo wajji bulchanii gaarii na fakkaata naannoo Amaaraa san because gaachana sirnaa isaa walitti qabatee milishaa isaa walitti qabatee qaallicha naannoo Amaaraa bulchu san wajjin beetee wajji ta'anii naannoo Amaaraa san odoo tasgabbeessanii gaarii gara jabina beetee milishaa isaatiif gaachana sirnaa Oromiyaa keessa jirtu kana akkasumatti buqqisee obbo Shimallis Abdiisaatis naannoo Amaaraa san dhaqee odoo tasgabbeessee mee takka takka naannaa Shimallis Abdiisaadhaa itti aanaa beetee mootummaa naannoo Amaaraa ta'uu jettan takka takka naannaa achi odoo geesse gaarii wanni isaatis gaachana sirnaa isaatiif milishaa isaas fudhatee naannoo Amaaraa san odoo tasgabbeessee Oromiyaa immoo Abbaa Duulaatii fi Junaayidiin Saaddoodhaatii fi Hassan Aliidha sadeen kun waloodhaan Oromiyaa odoo bulchanii irra wayyaana fakkaata. Sogaa meeshaa teknooloojii ni qabna jechaa jiranii Abiyyilleen teknooloojiidhaan isanii duulechaa jira waan adda addaa galfatanii jiranii basically gaanii ilaallaa jechuudha. Abiyyiin meeshaa teknooloojiidhaa tafidate maal fa'aadha kan jiru ni ilaalla. Isaan wanti firaa dhokkan ni qaban hiika juus ni ilaalla. I think wanni walitti qabaa jirra maal jettaniin daataalee walitti qabannee xiinxala addaa lafarratti lolli kharab deema. Aboo akkam Shimallis populaar jechuun naannoo Amaaraatti waaw. Hayyeegaa dhaamsi qaamni dhimmi ilaalu yaada kana fudhadhaa isin jenna uummanni Oromoodhaa wanni jechaa jiran milishaa fi gaachanii sirnaadhaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee itti aanaa isallee dabalatee eenyu obbo eenyu Awwalooti. Isaan hundinuu deemanii naannoo faannoo quuftee tana haanuu tasgabbeessanii goommaa naannoo beetee killisoosii abbaxee kana deemanii haastanaffasanii jechuu jira uummanni Oromoodha. Ammoo Oromiyaan wanni nu barbaachisa nama tasgabbeessuu namni yeroo ammaa tana keessatti beetee Oromiyaa sirraa tasgabbeessuu danda'u Abbaa Duulaa Junaayidiin Saaddoodhaatii fi Hassan Aliidhaatii gaabete waan uummanni Oromoodhaa jaan akkamitti jira olfattanii ati isaan sirraa dhumte naan jechuu jiranii ilmaan ayyaa taaftes haa walitti jechaan qophitanii wal ta'uu keessanii kolfaadhaa bika irratti guutaa bika dogoggoreen sirreessaa isa mufachiifnes jaata kaafur duwwaa lama jaa duwwaa jaa lama afur saddeet bilbiluudhaan nu sirreessuu dandeessan. Yaada keessan itti fufa nullee asirraa fudhannee qeeqa keessan isa asirraa fudhannee itti hojii oolfanna. Akka qophii kana fakkaattu waliin dachaa nutti hedduu isin jaalanna nagaa waa keessan tura. Thank you.